Thank you, Mania. Yaadaan uffisuu qaban malee sadaffaan beekna. Wallahi. Sadaffaan beemaa fi beekaa jaan alhamdulillah sammuu rabbi naa kanne. Guys, tap godhame. Hawaana kitaati maal bakka naa Oh, jannatu. meta kuma tabanna bakka shi. Family qabdu akka nama family qabu game ergita. Maliin qabaa erga gandi dhufe. Akka miree maagii na guddaa. Alhamdulillah rabbil alamin. Bakka jiraate rabbi si aamin ka'e boqochtii teenya. Amin 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 galatumi. Du'aayii tumaafiin godhuu salaata duubatti. Sagalee ol kaasi maal jette asii wayii iyyaa jira. Du'aayii si godhutti hin jiraan jee hogguu salaanne. Aboo maa jibdamu mana harkitee ammoo du'aa naa goote malee yoom salaata keessan naa goote. Na wajji salaata hamaa ta'e yoonii si godhe maal ta'e. Thank you, Mania. Hindi. Thank you, Mania. Si wajji si hin goone? Ani ta'ii moo sanna seete tammuutii qabattu irratti du'aayii salaata keessa sii godhe jaa. Amma na harkite deettifuu. Ta'ii moo wal dhiifne arbilook na goote? Way dhiirri kun bar wallaahi laasiif. Way gud. Bilook na goote bilook imo raas barku am famous anam jaa follow na godhe. Imo irratti. Imoon fooloo qabdi. Hai, giftii hunda qabdi. Giftii onneen achiisan adiidha hundi. Giftii san. Adiidha onneen. Faamiliin tiyyaallee imoon hidhan eddan. Hai, imo miidiyaa guddaarra maakii wayitaa. Thank you, Mania. Amma dura Oromoon ni yaadadha bara qabsoo san tiktook irratti feesbuuk irratti imoo balaaleessatanii ture nutis balaaleeffannee ganda imoo san dhaqee hin beeku. Imo bar ta duraanii sani ta akkana wali jalloo sani malee ta ammaa. Goote jaaniititti namni hundinuu wal salphisu ture bara tokko. Hai, imo duraanii san baantama. Imo jalloo sanii miti ramma HD janii diriirtuu takkaa dhufe. Hin beeku. Guys, Samaayi takkaa dhufe amma. Leenca namaan kan naniisa. Arraan kee mata badee leenca naan kan naniisa. Leenca naan kan nani arrumaan kee mata badee ni. guys sadini warri arra namni mana kiyya tokko hin jiru bakka foon nyaachaa jiran. Guys, saabtaa billee godhaaree maaluma teessanii na laaltan akka TV cufametti. Kuna nu caale. Alla bira na hucciisan. Thank you. Baru manna kiyya baadiyyaa hojii ollaami ililli daakumarraa haamanii fidaniiru hin qusatanii. Kuma sadii kan jeen kasii kan jiru kanaan. Ililli daftee namaan kan namtoor. Saniifi. Silkiin kee barsan ta'e. Yoo keessa jirtaare. Thank you. My for thank you, my gift all the people. I respect you for you. I was in a second love. Thank you. Baru curang. Ana banta.
Ingiliffaan dhageenya mallaffaatii jammaa taphatamaa dhaga'u jirta namaaf illee guddituudha. Barte naan jee haasa. Kuma sadii guuti. Kuma sadii bu'uun kaa hin guunne. Anjir kun barbaanne bar. Niin beeka lagi. Qarshii 300 ta'eeti saniifis yoo hin taphatu jira. Waan ganaa kan lafa bala. Kanaaf ilma Oromoo waan taateef si gargaari haa. Kun micoota naa wal jana jana. Namaaf janamti. Oh, dogongora dhiisi nama biraan see dhiisi ittiin dubbatiin. Dhiisi haa isiin hunda dubbattee maakii maa isii gootasa? Istii hin goone akkam biiftu. Nagaa qabdaa dubbisu tara takka jettuun. Maakii niin dubbisa? Dubbisi maal rakkoo qabu? Biiftuu akkuma gadaa. Fayyaadha. Na beeka. Maaliif? Maaliif? Reejaan qaba. Jimaa kataaraa furiin qaba. Horii 8 qaba. Waan qaba. Yaa obboleessa foonii qabeenya keessatti baramoota maal agarsiisan waa'ee qabeenya keessatti hin beeku hin jee malee qabeenya Maal jee? Hin dhageenye. Maal qabeessatti isa? Reejaan qabaan jee. Jimaa kataara 8 marfot. Horii 4 qaba. Sagaleen keessan dhagaa warra deebii qabeenyaan qaba. Maki reen qaba. Reejaan. Reejaan qaba. Bishingaas kintaal 8 qaba. Manaa sola lama magaalaa irraan qaba. Boroodaa haisa. Eenyu si gaafate? Sifaduu hin jeellatti. Nagaafachuu baattus booda nagaafachuun kee wayyaa qabaate. yaa obboleessa foonii Anfeetu dhufa. foonii qabeenya keessatti maal hin godhu yaani gurra malee qabeenya keessan Jechuun baraatan rakkoon qabu kaa biiftuu laaleetuma amrii sirreessina. maal sirreessini Gizeen achi deeme. Gizeen achi deeme neetwoorkii kiyya. Gizeen achi deeme neetwoorkii sirriin ta'u. Asumata yeroo qabu ni tura keenyaa. Naga qabdi maaki biiftuun naga qabdi. Bakka deemaan boof deemaa yoo feete wal haasawa bakka biiftus tiyaataru istiidiyoo baadiyyaas tiyaataru boof. Ayyee maaki nagaan timeer. Maallaa ifereen amma sila qabeenya keetii ati koo ganaa otoo nagaan hin gaafatin makiinaan qabaa, motoraan qabaa, raddaatiin qabaa, shufeeriin qabaa itti matarreessuu jammarte. Yoo kanaati amma innaa qodhuuftuu hin qabdu jechuudha. Makiinaan qabeenyu siin jee. Reen qabaan jee.
Re'ee maal yaani foon re'ee siin jee moori re'ee maalin irraa godha? Makiinaa tamiin qaba tu'an makiinaa motora tamiin qaba. Re'ee fi dinnichaan siin jee. Maali fuulli kiyya kun gaafa laaltu akkasumattuu dinnicha fakkaata. Dinnicha na nyaachistee uma gara malee immoo dinnicha na gochuuf immoo Dinnicha miti mitaatitiis ni jira sabiiftuu sirraa jijjiirraa nurraa dhiisa. maalitti jijjiirta ka dinnicha? Mitaatis ni beeyta. Maali bitaatis? Baqulee. Boqqolloo na nyaachistee na jiraachistaa? Xaafiin hin jiru? Qamadiin hin jiru biyya keessatti? Ni jira ni qonna. Ni jirte kaa waa hundaa jira sabiiftuu akkana godhatin kaa. Wayi. Xaafiin ni jirti. Xaafii diimtuu jira, adii jira, orongaatee jira, samaayyaawii jira, bunni jira, hedduu jira. Yaa obboleessa koo xaafiin annataa lama bichaa jira. Innuu gurraachaa fi adii bichaa jira. Adii immoo eessa fidee xaafii annataa 50 natti waamta gaa. Sabiiftuu akka nama waa takka hin beekne maa godhata. Kaalarra jijjiirraa keemikaalaa jira. Maali keemikaalli biyya keessanitti oomishamu Oromiyaa guutu seenu? Seene dhiyoo tana seene. Ka akka gartee shaashii keetii kana jalan neeyita santa. Amma ati qotiisuma beektaa akkuma itti qotan beektaa waan biraa dhiisishi. Waa niin beeka qonnaa fi waa hedduu takkaan beeka naggaateedha. Ammaas guyyaa kamisaa yeroo dhufeetiin qibaaba fuudhee eeloo jechuun gurgura doobbatti. Waa hedduun dalagaa dalagaa teenya biiziidha dalagaa gurguddoodha. Maal dalagda natti? Qibaabaas niin dalaga. Mixaaxaas. Maalidha qibaabni qixaalli maalidha? Maal rabbiidha natti maa warri kasa beektan? Eeloon beektu eeloo. Maalin beektu? Waan biddeen irra buusanii beektu. Maal janiin ganda keessanitti? Eeledha. Eeleen dalagaa. Shalga dhooftaati shalga dhooftudha. Biteetiin gurgura. Yaa obboleessa koo ati dhiira akkamitti eelee baattee buustee maal gootee eelee nagadde? Dalagaan taa'anii qabdi. Bizinesa quubii harka meeqaan jiranii beektaa? Torbaanitti quubii harka lamaan jira qarshii 60. Eelee takkitti birrii 60 gurgurtaa? Takkitti miti quubiin deema torbaanitti torbetti birrii 60 darba harka lama. Birrii 60 hin argatta torbanitti. Sii gala laalama. Namni kaardii usii guuttire torbanii nama kaardiin birrii 60 si gaa. Birrii obboleettiitii jaannaa hidhe baageejiin qaba. Obboleetti teettu si hidhee isaa fayyadamta jechuudha. Garuu ati gabiin torbanitti birrii 60. 60 oliis guyyaan argadhu niin qaba 63 fa'a. Maal hojjette birrii 60 argatte? Eelee. Eelee bitte. Eeluma biddeen irratti tolchan kana miti? Maaltu si kofalchiise? Bizinesa jennee siimuu jirra. Alakki baree bizinesa eelee naggaadee eeletti. Eelee naggaatti agaruu argite. Kaaramilleetis niin geessa. Amaaniyaan beektaa? Maalidha amaaniyaan? Mijiyyoo bareedduu sani haa buskuta. Ishee immoo eessan dhatta? Isii immoo? Deemi taphatu. Akkam gootaa? Eessan dhatta ishee immoo?
jechuun kan waan sumaan gaafadhe malee duruu hin afaan eegalin kaasa sirratti hin fuudhu. Yaa obboleessa ko otoo farda hin bitin gola ijaaruu jedhu akaakayyoonni keenya gaafa mammaaka. Otoo anan argatin ani sitti naafuu kiyya argite. San usanii jaan gaafas isaanumaa jee malee itti hojjechuu hin qabnu naguma jaaniir. Maal hojjetta? Eede way. Ini matiin kami di arati namni sitti kolfa. Hojjechaati immoo waanuma gaarii hojjedheetti haasofta. Maaliif na kolfan hangalaba hojjetu isaanui. Ayi. Ilaal eelee jechuun ikkoo dhiiraa miti kan hojjetu dubartiidha. Hojiin hin jirtu hojjedhe gaafa kaa diimtu'a. Ilaal lammata eelee torbanii hanga torbanii baatta. Gabiin deemuu birrii meeqa? Gabii isaa immoo birrii 60 gaayis torbanitti birrii argata. Garuu eelee torbanii hanga torbanii baatta. Ikkoo eelee tokkicha irratti Biilee tokkorratti birrii lamaan argadha. Maallaqa laafe. eelee cabaa deebistaa, eelee caccabaa deebistaa. Hundin caboo warra abba sadi qofaa cabaa 60 moggaan fe 57 faa nagayaan ni dhaga. Aadaa tambaan irraa bita. Aadaa tamni beeyta. Ani maalitti ilaali eelee kinoo mandara keessa deemanii jechuudha. Akkana jedha sana jettaa laa. Eelee cabaa bira disii urataa eelee cabaa bira disii urataa akkas jettaa mandara keessa deemtee. Way an sanii miti bar sanii miti an ani bar bikka haadhos maal farraa hin fuudhee jilmaa bitu fuudhee akkasitti doobbaa faa geessee gurgura. Fayyaa bittee Fayyaa isaa. dhuguma isaa jedha maal kofaltuun naan ta'e dammoon kolfina nan kofalchiisnaa jin jettanii yaa obboleessa. Dalagaan kaanyiin qabdu biiftu namarratti hin qabatina. Obboleessa kootiin dalagaadha muudiin hin jiru bakka kanarra. Ati amma eelee gara biraatti bittee biyya biraatti immoo akkasitti eelee takkitti irra birrii 60 buufachaa jechuudha. Amma kan itti fedhe hundumaa dhiistee ati eelee san irraa birrii 60 buufachaa. Maali bareedaa miti dalagaa bareeduudha. Jaabicha qaddee torbanitti re'ee jaabituu dandeecha. Naa hubachuu didde.